Guyyaar kafuun kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana boonna waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Maaturee keenya jalqabaa odeessaalee keenya guyyaa irraatiin godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Suudiitti kaabinoonni mootummaa maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannee jirra. Wantoota qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Paartiin KFO miseensotaa fi hooggantoota isaa irratti ajjechaa fi hidhaan raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Godinaalee Oromiyaa baatti oomishni jimaa gatii dhabamsiifamuu fi kallaan jimaa saamicha humnaan olii taasisaa waan jiruuf iyyummaan hammachuun uummanni rakkoo jabaaf saaxilamee jira jedhame. Kanneen odeeffanneerraa qindeessineerraa isin biraan geenya. Maaturee keenya dhumaatiin daandiin godina Baalee Arsii Lixaa fi Finfinnee wal quunnamsiisuu xiqqeessituun sochiin hawaasummaa danqamee jiraachuu maddeen keenya himan. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Suudiitti kaabinoonni mootummaa maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Caasaan sirna joonjaa PP manarra deemuun ijoollee keessan galchuu diddan jechuun maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo hidhaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Suudiitti kaabinoonni bilxiginnaa loltoota isaanii bobbaasuun maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Guyyaa lama dura ajaja qaama olaanaa mootummaa PP irraa darbeen maatiin qabsaa'ota yookaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo ijoollee isaanii akka galchan yookaan immoo ofiifuu akka hidhaman murtoo dabarsuun isaanii ni yaadatama. Murtoon kun ariitiidhaan godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti guyyaa lama dura hojiirra kan oolee hoggaa ta'u gara godinaalee Oromiyaa hundattuu babal'achuun maatiin qabsaa'otaa dararamaa jiraachuu maddeen keenya GMN'if mirkaneessan. Mootummaan biyya bulchuuf yaalaa jiru PP'n karaa dambii fi seera biyyaa cabseen sababa nama siyaasaatiif maatii qabsaa'otaa dararaa jira. Haaluma kanaan aanaa Daallee Suudiitti kaabinoonni mootummaa hidhattoota isaanii adaban qabne uummatatti bobbaasuun maatii qabsaa'otaa abbootii fi harmoolii dadhaboo dararaa akka jiran beekuun danda'amee jira. KFO'n miseensotaa fi hooggantoota isaa irratti ajjechaa fi hidhaan raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Ajjechaa fi hidhaan taasifamaa jiru sadarkaa seera dhabeessummaan irra ga'ee mul'isa kan jedhe KFO'n abdii kutannaa warra aangoorra jiru agarsiisas jedhee jira. Hidhamtoonni siyaasaa bakkoota adda addaatti hidhamanii jiran gadi lakkifamuun mariin furmaata akka taasifamus KFO'n dabaluun gaafateera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hooggantootaa fi miseensota KFO dhabamsiisuuf irratti cichee hojjetaa jira jechuun KFO'n ibsa isaatiin ifoomseera. Waggoota darban keessatti hooggantoonni fi miseensonni isaa ijoon harka sirnichaan hidhamanii fi ajjeefamaa turuu KFO'n yaadachiisee jira. Waajjiraaleen KFO cufamuu dabalatee caasaa dhaabaa jabeessuu fi tarkaanfii taasifnu mootummaan itti dhiyeenyaan hordofuun gufachiisaa akka jirus KFO'n ifoomsee jira. Obbo Shaamanii Beenyaa miseensi koree giddugaleessaa KFO fi qindeessaa koree KFO kan ta'an godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti ebala 17 bara 2024 humnoota mootummaan ukkaanfamuun hidhamuu isaanii dhaabichi ibsee jira. Kana malees Buraayyuu Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, Aanaa Baakkoo akkasumas Wallagga Bahaa irraa miseensonnii fi hooggantoonni isaa olaanoon hidhamuu fi ukkaanfamanii jiraachuu KFO'n ibsa baaseen ifoomseera. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan seeraan ala fudhataman qabsoo karaa nagaa taasisnu duubatti hin deebisu jechuun KFO'n hubachiiseera. Miseensota isaa ilaalcha siyaasa isaanii qofaa fiduu fi ajjeesuu akka dhaabus KFO'n ibsa baaseen gaafatee jira. Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessa jiran hatattamaan akka hiikaman kan gaafate KFO'n mormitoota waliin dhugaadhaan taa'uun haala amma jiruuf furmaata siyaasaa barbaaduu fi uummata balaa dhufaa jiru jira akka baraaranis gaafate jira. Godina Shawaa Lixaatti kan argamtu aanaan Tokkee Kuttaayee rakkoo hamaa keessa akka jirtu maddeen GMN ifoomsan. Aanichatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoonni faayidaa dhuunfaa isaaniin ijaaramuuf namoota qaroo sabichaa ta'an maqaa adda addaa itti baasuun dararsiisaa akka jiran maddeen keenya aanicharraa himanii jiru. Namoonni hojii basaastummaa irratti bobba'uun qaamolee mootummaa waliin ta'uun uummata dararaa akka jiran odeeffannee jirra. Akka fakkeenyaatti bulchaan aanaa Iluu Galaan duraanii Amni Agumaa jedhamu yeroo ammaa kanatti itti gaafatamaa siyaasa baadiyyaa
PP kan ta'e ummata doorsisaa akka jirus beekamee jira. Kana malees namni Balaay jedhamu itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Dhokkee Kuttaa'ee taasaalee mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoo waliin ta'uun hawaasa dararaa akka jiru baruun danda'amee jira. Godina Shawaa Lixaatti qaamoleen nageenyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ajjechaa, saamichaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa akka jiran ni yaadatama. Godinaalee Baha Oromiyaatti oomishni jimaa gatii dhabamsiisuu fi kellaan jimaa saamicha humnaan olii waan taasisaa jiruuf hiyyummaan hammaachuun uummanni rakkoo jabaaf saaxilamee jira jedhame. Yeroo ammaa godinaalee Harargeetti qonnaan bultoonni oomisha jimaa irratti bobba'anii turan rakkoo jabaaf saaxilamuun gara magaalota Finfinnee, Jijjigaa, Dirredawaa fi magaalota birootti baqachuun kadhatanii of jiraachisuu akka eegalan maddeen keenya ifoomsaniiru. Kana dura jimaa oomishuun gurguruu waan jireenyaaf ta'u guuttataa akka turan eeranii erga gabaan jimaa gaagama keessa galee waan nyaataaf isaan barbaachisullee bitachuu dadhabanii beelaaf akka saaxilaman beekamee jira. Uummanni godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa beelaaf saaxilamuun haala dandamachuu hin dandeenye keessummeessaa jiraachuus jiraattonni naannichaa himaatii jiru. Haadholiin daa'imman of jalatti qabachuun waan nyaatanii bulan barbaachaaf gara magaalaatti baqatanii daandii gubbaatti jiraachuu akka eegalan maddeen keenya bakkicha irraa ifoomsaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Fadiis irraa gara magaalaa Finfinnee dhufuu kan himan haadholii fi daa'imman viidiyoon isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti qoodame beelofnee waan nyaannu dhabnee dhufne jedhanis jiru. Viidiyoo magaalaa Finfinneetti waraabame marsaa hawaasummaa irratti lakkifame akka mul'isutti namoonni hedduun godina Harargee Bahaa irraa sababa beelaatiin buqqa'uun gara Finfinnee dhufanii daandii irra jiraachuu kan ibsu waggaa ta'u magaalota akka Jijjigaa, Dirredawaa, Ciroo, Baddeessaa fi kanneen biroottis godaanuun waan nyaatan kadhachuu irratti bobba'uun lubbuu ofii tursisuuf yaala akka jiran baramee jira. Kanneen Harargee irraa gara Finfinnee dhufan kun daandii gubbaatti kufuun daandii irra jiraachaa jiru kan jedhe maddeen nama isaan gargaarullee argachuu dhabuun rakkoo ulfaataaf saaxilamanii jiraachuunis beekamee jira. Mootummaan Itoophiyaa biyya bulchuuf yaalaa jiru tooftaadhaan oomisha jimaa balleessuuf qonnaan bultoota godinaalee Harargee balaa hamaaf saaxilee jira. Daandiin godina Baalee, Arsii Lixaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu ciccituun sochiin hawaasummaa danqamuu maddeen keenya himan. Godina Arsii Lixaatti daandiin magaalaa Dodolaa fi Shaashimannee wal quunnamsiisu seensa magaalaa Dodolaa irratti caccabuun konkolaataa fi sochii hawaasummaa ugguruu maddeen himaniiru. Ragaan viidiyoo maddeen Dodolaa miidiyaaf ergan akka mul'isutti konkolaataan uummataa dhoqqee keessatti rakkatuun ba'uuf yeroo yaalu hawaasni immoo konkolaataa sana rakkoo keessaa baasuuf oggaa yaalan taajjabne jirra. Kana malees daandii magaalaa Roobee fi Haroo Dumaal wal quunnamsiisu suphamuu dhabuun hawaasatti danqaa uumee akka jiru ragaan ba'aa jiru ni mul'isa. Naannoon kun naannoo oomisha sadarkaa biyyaatti olaanaa ta'e midhaan nyaataa oomishuun kan beekamu waggaa ta'u keessumaa immoo oomishni qamadii gabaa biyyattiif harki 66 godinaalee kanneen keessaa kan bahudha. Uummanni waggaatti galii argatu irraa gibira waan kaffaluuf tajaajila lammummaas argachuuf mirga guutuu akka qabu ogeessonni dinagdee dubbataa jiru. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe, share, like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.